Kun koorsii Global Trend irratti tuutoriyaalii afaan Oromootiin isiniif kennamaa jirudha. Maatii miidiyaa dirree barnootaa akkam jirtan nagaa isin gaafachuu hin daganne. Nagaa keessan miti iddoo hundumaatti kutaawwan biyya keessa jirtan keessatti nagaan isiniif haa baay'atu jedheera. Aan obboleessi keessan nagaa koodha waaqayyoof haa galatu. Tuutoriyaaliin keenya koorsii Global Affairs irratti chapter 4 paartii arfaffaa irra kan jiru. Waa'ee Itoophiyaan globalized world ilaalla jechuudha ragaa. Itoophiyaan addunyaa globalized ta'e kana keessatti maal akka fakkaattu ilaalla jechuudha. Paartii sadaffaa keessatti impact yookaan dhiibban globalizationiin Afrikaa irratti qabu ilaalle asirratti immoo akka particularly akka Itoophiyaatti ilaalla jechuudha. Afrikaa globalizationiin Itoophiyaa irratti dhiibbaa yookaan impact inni qabu Itoophiyaa keessatti. Again, Ethiopia is one of the countries marginally integrated to the capitalist system during the post-Cold War era. Post-Cold War era. Yeroo Cold War Itoophiyaan biyya kamii wajjin integrated taatee turte. Yeroo Cold War jechuudha. Kanaan dura akkuma discuss goone keessumaa yeroo dargii jechuudha. Yeroo waraana ololaa sana Soviet Union wajjin. Soviet Union diigamnaan immoo kapitaalistii wajjin Ameerikaa wajjin post Cold War Ameerikaa wajjin integrated taatee turte marginally post in the 91 the country is facing challenges of reconstruction of post-conflict society. 91 jechuun gaa yerootti dargiin kufuudha. Yeroo wayyaaneen yerootti dargii harkaan koo fudhatudha. 91 yerootti federal constitutioniin ammaa kun bahuudhaaf qophiirra jiramuudha. Mootummaan ce'umsaa yeroo hundeeffamedha. 91 jechuun post 91 jechuun 91 booda jechuudha. Yeroo kana gaa Itoophiyaan biyyattii reconstruct gochuu deebistee qindeessu bulchiinsa adda addaa deebistee qindeessu irratti yeroo challenge guddaa itti ta'e jechuudha. This was coincidentally interfaced with the advent of globalization. Kun immoo maaliin walirra aana jechuudha. With the advent of globalization dhufaatii globalizationii wajjin coincide godha yookaan walirra aala jechuudha. Advantage coming dhufaatii globalization wajjin. The course Ethiopia took to federalize and democratize. For instance, akkuma isaanii jedhe kana jechuudha. Dhiifama sagalee gidduudhaan galee. For instance, the federal constitution bears the mark of globalization. Federal constitution tokko kan inni mul'isu egaa heerri amma hojiirra jiru kun jechuudha 1995 heerri tumame kun kan inni mul'isu tokko dhiibbaa globalization jechuudha. Bear the mark of globalization as keessa ashaara globalization argitu jechuudha. Egaa constitution kan inni bahee fi heerri kun Itoophiyaa federalize gochuu. Itoophiyaan akka federaala taatu, federaalawaa akka taatu duraan bara dargiidhaan dura Itoophiyaan federaalistiin turte. Sistamni Itoophiyaan ittiin bulaa turte unitarii turte jechuudha. Unitarii irraa gara federaalizimiitti akka ceetu. Federalize democratize immoo akka taatu. Democratoftuu akka taatu heera kana keessatti illee tumameera jechuudha. The marginal integration kuni bara Mallas Zeenaawiti kuni poolisiin akkanaa kuni marginal integration according to the late Prime Minister Mallas Zeenaawi have saved the country from being adversely affected by the onslaught of global capital on the countries of the south jechuudha. Onslaught jechuun jeequmsa yookaan distraction jechuudha. Distraction
yookaan diigamsi global capitalii warra saawuzii kanaan beektu global saawuzii jechuudha. Itoophiyaan achi keessadha kan isheen jirtu. Biyyattii baraareera jechumaa fi walumaa galatti marginal integrationiin kun biyyattii baraaree jira jechuudha Itoophiyaa. And the global finance crisis that plagued the western market and those countries whose market are integrated to the western market system. Biyyoonni western market wajjin integration yookaan hidhamiinsa qabaatan egaa financial crisis kanaani yeroo sana crisis yookaan jeequmsa guddaa keessa galanii turanii. Itoophiyaa garuu jalaa baraareera jechuudha namichi kun Mallas Zeenaawwiin marginal integration policy dha jechuudha. This owes to the cautious development state political economy EPRDF yookaan Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front jechuudha. Frontiiwwan adda addaa of keessaa qaba. Warra front warra FFP kana jechuudha. Inni kun coalition of party dha baay'isuu. Yookaan immoo paartiiwwan walitti dhufanii yeroo itti biyya bulchaa turanidha wayitiin suni. Last decade isaa keessa egaan yaadni isaa this owes to the cautious development state political economy. Cautious, careful jechuudha. Careful developmental state political economy barbaadamee ture moo annaa kanaan paartii kanaan paartii ture inni kuni paartiiwwan baay'ee of keessaa qaba. Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front kan jedhamu kun frontiiwwan political paartii adda addaa of keessaa qaba. 1988 dha dogoggoruu baay'ee kan inni hundeeffame hamma akka Awuroopaatti jechuudha. Hamma 2019tti ture paartiin kun ergasii diigame. Yet Ethiopia like any other country akkuma biyya kamuu jechuudha Itoophiyaan found itself facing fast track yemmuu jiru milkaa'ina ariifataa jechuudha. Multi-dimensional changes that positively and negatively affected its peoples in the global jechuudha. Milkaa'ina ariifachiisaa akka isheen hin finneef chaalenjii itti ta'ee jira jechuudha. Chaalenjii itti ta'ee jira Itoophiyaattis yookaan guddina ariifachiisaa akka multi-dimensional change that positively and negatively affect its place in globe. Iddoo isheen gloobii keessatti yookaan addunyaa keessatti qabdu positively ta'e negatiivii miidheera jechuudha Itoophiyaa. For instance mee fakkeenya himuu fudhanne the trump of Western free market economy and the liberal democracy has put the country's defiant political economy policy in head-on collision court with the requirement of Bretton Woods institution and the Western powers. Egaan Trump yemmuu jennu milkaa'ina guddaa akka jechuutti mo'icha guddaa yookaan amarqii wuxeet akka jennu sani the Trump of Western free market economy milkaa'inni guddaan gabaa bilisaa warra dhihaa kun jechuudha. Liberal democracynis yaaduma isaaniiti kanuma warra westernii kanadha. Biyyattiin jechuudha akka defiant taatu akka diddu defiant jechuun diduu jechuudha. Defiant political economy policy head on kan ta'e faallaa kan ta'e jechuudha. Faallaa poolisii biyyattii kan ta'e kan akka didduu fi sababa ta'ee jira. Diddee jirti jechuudha Itoophiyaan. Poolisiiwwan kun court with the requirement of Bretton Woods institution and the Western power. Bretton Woods institutions World Bank fi IMF akkasuma Western poweriin egaa conditionii kaa'u requirement yoo kana gootan malee kana isin hin goonu riqqiin argattanii maal jedhu isaan diddeetti jechuudha Itoophiyaan. Bara Mallas keessadha policy marginalization marginal integration. This indeed as it is marked on the development and aid loan and aid and the loan Ethiopia managed to security finance its national development project and design its own
economic policy independently jechuudha. Kuni deemee Itoophiyaan akka of dandeesse national economy ishee design gootu economic policy haammata diinagdee ofisheetiif akka of dandeesse design gootu ishii dandeessiseera jechuudha. Itoophiyaan nevertheless with the meticulous planning and strategic thinking meticulous jechuun of eeggannoodhaan jechuudha. Pilaaningii of eeggannoodhaan careful jechuudha fi strategic thinking karaa tarsiimoo ta'een itti yaaduudhaan Itoophiyaan maal achieve gooteetti jechuudha. Amazing economic transformation ce'umsa economy arriifachiisaa galmeessifteetti and gained a lot from the positive opportunity of globalization. Globalization irraa karaa kana buufatteetti jechuudha. Buufatteetti. It has also benefited from the technological and the knowledge transfer. Akkasuma immoo technology fi beekumsi akka transfer ta'u biyyoota guddatanirraa gara kanatti free movement of ideas yaadonni akka bilisaan socho'an fi people and finance uummannis bilisaan financenis bilisaan akka socho'u karaa kanas fayyadamteetti jechuudha Itoophiyaan. The other side of the globalization controls negative impact in isaa immoo Itoophiyaa keessatti maalidha kan jedhu. Positive impact kunoo kan asitti ilaalle kana walumaa gala isaa jechuudha. Isa kana asittis diduu isheetiin positive impact isheen of dandeessee poolisii baafachuun ishee positive impactidha. Ittaanee negative impactiin isaa the expansion of information communication opened the historically closed door of Ethiopia to new religious and secular values that affected the religiosity and the social solidarity of its people jechuudha. Communication information babal'achuun meeshaalee sabquunnamtii kanaa jechuudha. Opened the historically closed doors of Ethiopia. Cufamee tureen historically balbaloonni Itoophiyaa karaa kana sana hordofee maaltu dhufee doors of Ethiopia to new religious and secular values. Vaaluun yookaan duudhaaleen adda addaa warri duraan cufamee ture ni baname biyyoota alaatii fi kanaaf amantaawwan adda addaa gara Itoophiyaa akka seenan ta'e akkasuma secular values duudhaawwan amantaadhaan ala secular or secular kan ta'e jechuudha amantaadhaan alaa fi akkasuma yaadonni amantaa adda addaa Itoophiyaa keessa seenanii jiru. Kun immoo Itoophiyaa affect godhanii jiru. That affected the religiosity and the social solidarity. Kun immoo maal godhe tokkummaa solidarity tokkummaa biyyaa maal godhe affect godhe jechuudha. It is people ummata ishee affect godhe. This is reflected in the rise of religious radicalism every sort and posture jechuudha. Kuni religious radicalism jechuun namni hundi akka akraarii ta'u jechuudha. Extremistii akka ta'u sababa ta'eera jechuudha. Socio-cultural impact of Western values is amply observed in urban centers. Keessumaa magaalaa keessatti ni argitu jechuudha. Socio-cultural hawaasaa fi aadaan biyyoota alaa kuni warra Westernii kun yemmuu Itoophiyaa keessa seenan magaalota keessatti keessumaa uffannaa irratti activity tokko irratti ni argitu magaalaa keessatti mul'ata. Furthermore, the globalization dynamics contributed to the rise radical nationalism and ethnicity jechuudha. Globalization jechuun maal jechuudha? Integration to the world, differentiation to the local jechuudha. Akka addunyaatti yookaan immoo act globally, think globally, act locally akka jedhamu san. Maal jechuudha? Fuulduratti ilaalla paartiiwwan itti aanan keessatti wanti tokko sadarkaa addunyaattiidha kan inni oomishamu waan sana addaatti goonee akka naannoo keenya wajjii walii galutti yemmuu fayyadamnu globalization jennaan. Dhaabbattoonni poolisii yookaan imaammata globalizationii fayyadamu. Fakkeenyaaf McDonald kaampaanii fi Coca-Cola kaampaanii fudhachuu ni dandeessu. Fuulduratti bal'inaan ilaalla globalizationii. Globalizationiin deemee radical nationalism yookaan finxaalessummaa ni uuma. Ethnicity illee saba koo qofa kan jedhu
dhiphummaa akkasii uuma jechuudha. The prevalence of human trafficking jechuunis daddabarsi namaan jiraachuunsaa and migration yookaan godaansa jechuudha is partly attributed to the onset of globalization. Kuni globalization hojii wal qabataa Itoophiyaas miidheera karaa kana jechuudha. To sum up walitti qabuudhaaf Ethiopia has benefited less from globalization than it is negative influence jechuudha. Itoophiyaan globalization irraa hamma argatte caalaa hamma buufatte caalaa miidhamteetti jechuudha. Kana fakkaata paartiin kuni walumaa galatti xumurree jirra. Paartii kana paartii taanuun immoo wal argina. Ishee kana discuss godhame discuss the positive and the negative impact of globalization on the developing countries in generally akka waliigalaatti positive impact fi negative impact globalization discuss gootu and Africa Ethiopia mo particularly Africa fi Ethiopia mo akka particularitti dhiibbaan negatiivis ta'e positive impactiin globalization maal akka qabu discuss gootu. Dinagdee isaanii irratti, siyaasa isaanii irratti, aadaa isaanii irratti, security yookaan nageenya biyya sanaa irratti jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kana fakkaata. As keessaa qabxii ijoo hamma ta'e qabataniittu jedheen yaada. Dhugaa daqiiqaa ishee gabaabduu taatu egaa akkuma isin jedhe tokko tokko dheeraa tokko tokko gabaabaa ta'a. Addaan hin kunnuuf waan wal fakkaatu toopikii tokko yoo jalqabne waan ta'eefidha. Ulfaadha galatoomaa baay'een sin jaalladha. Olii arbaratichaan ture tuutoriyaalii faan paartii taanuun wal argina. Nagaan naa tura. Bye bye.